هاي شباب كفونا كم جرتوا دعوتنا دكتورة تعدلت تبي كم جرتاني أنا ترى نجا كنت أنا توقع اسمي كده رجع بيبي أدفيرا على كلامي كسني بعد كسني أيانا بيه كلمة أيانا درجة تابري بعد الكنيسة نجاه aku makan barang nanti nugahi kamera itu semua hadir nama warga kanan ini jadi sini jadi bagai seni ayana garis seni pada ayani kan ufa kan jalan akan tukulnya seni pada seni jadi enak orang misalnya kia turtani budak galatuma orang mati nafta tan orang mati tanamnya gara mati kimia terdawa nama mati nafta seni jadi ayana garis seni pada ukan ufa kan punya seni pada ipan dibayar dan terus baru seni jadi wakai orang tu makanya kambaran anu gaya barat Indonesia menagahu dia kena mati kena selagani fakutu dia kena karena berat ini barat dari barat pusat tertentu menjadi curah barat putri kena selaga tadi harus berbeda karena aku wakai dia kena selagani fakini semenjak ada waktu kerja wari mati nak intanya adalah subscribe tu amal itu dari list anu jadi saya semenjak nak adalah tu Ashamaa kam jirtu kabajamtu tafadhaftoota taaddalu tiyu nagaa keessan jirtu fayyaadhaaf nuti nagaa keenya galata waaqayyo har'aa taaddaluun qooma kiyyaani viidiyoo waraabaa jechaa turte akkasuma qofa waraabdee amma immoo ani itti dabalamee jira maaliif maatiin ishiidha maatii kiyya waan ta'eef isin obsuu hin dandeenye jechuudha yaadamtanii jirtu akkam jirtan fayyaa keessanii nuti nagaa keenya baga ayyaana dabrataa bariin yookaan immoo ayyaana buheetiin sin geessiniin jenna ayyaanni kun ani jaalalaan tokkummaa siniif haa ta'u hundi keessaniyyuu warroonni taaddaluudhaaf maatiin ta'anii sabiskiraayib laayik sheer koomentii gochuun maatii ta'aa fi warroonni amma cinaa dhaabbattanii laayik sheer koomentii sabiskiraayib gochuun jajjabeessitanii asiin geessan guddaa galatooma isiniin jenna ammalleen immoo waliin itti fufaayi waliin itti hafuufni hundi keenya isiniin jenna kanaafiyyuu har'a deebinee dhufnee jirra mee ayyaana buhee kanaa maal qopheeffanne maal hojjenne kan jedhu xiqqooshii viidiyoo xiqqooshii isin hojjechuu barbaanne asumaan immoo waaqayyoo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu hundi keenya bakka jirrutti kadhannaa gochuu qabna maaliif wantoonni biyya keenya keessatti ta'aa jira wantoota ulfaatan waan ta'eef waaqayyoo bara dhufu kana bara nagaa bara jaalala bara tokkummaa bara namni nagaan bahee galu nuuf haa godhu sinin jenna kanaafiyyuu nu waliin turaa sinin jenna affeerraa keenya kanaafiyyuu maatiin waliin turaa viidiyoo daawwatan immoo laayikiitti booda kanaafuu nu waliin turaa Kashee yaadachiise oolmaa keenya guyyaa har'aa biyya ormaas ta'u akka biyya keenyaas ta'us baatu akkamitti akka oolle fi maal akka hojjan amma ta'e tokko ittiin biyya keenyaa yaadanne irra jedhanii yaada ayyaanas yaadannee jirra kanaaf akkamitti akka oolle akkamitti akka hojjanne immoo hanga dhumaatti viidiyoo keenya waliin bu'aatiin nu daawwadhaa siniin jennaa galatama. galatooma nu waliin turaa sinin jenna
Ashama kan jirtan daawwattoota keenya nagaa keessan maal fakkaanna banii galle jirtu akkam Mustafa kana bitaa viidiyoo liibirratti galaqama viidiyoo kana Mustafa kan deebisaa naqabata Musti goota kanun qaanesine kota maalidha ara ayyaana dabrataa borii berini ayyaana bu'ee bagatti singee hundi keessanii kaza mana galee keetama gosa kaasne sinagasisna daabboollee tolchine jirra kanaafuu waliin tura sinin jenna farsoo keessan waliin haa ta'u farsoo araati nayne garuu fichataadhaaf hunduratti nayne guyyaa sanatti sin affeera jechuudha kanaafuu waliin tura sabskraayibii godha laayikii godha sabskraayib nu gochaan jirtan garuu maali sabskraayib nu godhan please please ara please subscribe nu godhaatu nu jajjabeessan sin jenna akka sanin waliin kottaa gara buna dhugaa deemnu nu waliin go Enna daawwattoota keenya haala kanaan dabarsinee jirra ayyaana buheessaniin jedha yeroo akkasii nyaata kana gaa qopheessinee buna danfisnee shaama ibsinee ixaana aarsinee sandal ibsinee illee akkasiin waaqayyoon galateeffannu waan akkana nyaata kana qopheessu nyaata ofii keenyaaf osoo hin taane wanta biyya keenyatti ayyaana kana yeroo kabajamutti yaadatamu akkasuma mul'ii godhanii yeroo ayyaana biraas immoo wantoota akkasii kana yeroo hojjetamu jechuudha. Nuuni illee keessa keenyaaf boqonnaa ni kenna maaliif amma daabboo kana tolchinee waaqayyoon kadhannee kan baranaan nu geesse bara dhufu nu gahii maatii keenya nuuf eegi biyya keenyaafis immoo nagaa nuuf kenni jennee kadhannaa nuti akka xiqqootti kadhannu waaqayyoon biratti immoo akka guddaatti ni fudhatama jedheen yaada. Kanaaf wanta biyya keenya bahaali biyya keenya akkasitti yaadachuun baay'ee tokko namatti tola. Garuu dhugaadhuma dubbachuuf warri kophaa jiraatanii mijata jedhee yaadu. Ani osoo gama kootiin kophaa jiraadhe garuu warri lama taatanii akkasitti mana tokko keessa jirtanii yeroo ayyaana akkanatti bakka qeexamallee gosogostanii buna danfistanii waan sila ayyaana sana si yaadachiisuu danda'u tokko hojjettanii waaqayyoo yoo kadhattan waaqayyoo yoo galateeffattan akka kootti bareeda jedhee yaada. Akkasittiin danfisnee buna baay'ee sin jaalannu garuu ayyaana yeroo ayyaana akkasii kana danfisnee waaqayyoon ni galateeffanna jechuudha. Waaqayyoon kan baranaan nu ga'e ammas biyya keenya nuuf haa eegu biyya keenyaaf nagaa nuuf haa kennu haalli biyyi keenya keessa jirtu ulfaata waan ta'eef waaqayyo kan baranaanis nu gahee bara dhufu nu haa gahu. Haala kanaan ayyaana buhee dabarsinee ayyaana buhee haala kanaan yaadannee oolle sinin jechuu fi warri sinitti mijatu madaamin keessan sin eeyyamanii hiriyoota hubbukkeedhaan muqabdanii akkanatti bakka yeroo kamiyyuu yoo akkasitti ayyaana kana yaadattanii maatii keessan illee hin yaaddanii akkasuma ofii keessan illee sammuun sin dhiphatu gaafa waan ayyaana sana si yaadachiisu tokko hojjettanii akkasitti hiriyoota keessa waliin dabarsitan boqonnaa ni argata sammuun keessan sin jedha.
yeroo qabdanitti akkasittiin yeroo argattanii dabarsaa isinin jedha. ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti galatoomaa. ክርስቶስ ጋራ ወይ በሉ የአዳም ልጆች ሁሉ የታቦሩ ብርሃን በኢትዮጵያ ላይ ያብራ። በጎቹ ይቆዩ ከእረኞቹ ጋራ